Hundi keenya akkuma beeknu afaan tokko dandeettii dubbachuu yoo qabaatte parsantii 60 afaan sanii beektee jirta jechuudha. So dandeettiin dubbachuu qofti afaanirraa parsantii 60 qabate jechaadha. Dandeettiin dubbachuu gosoota ogummaa yookaan skills ilmi namaa barumsaan gabbifatu keessaa tokkodha. Viidiyoo kana keessatti dandeettii Ingiliffa dubbachuu keenya haala kamiin akka dachaan dabaluu dandeenyu waliin ilaalla. Malootni armaan gadii kun nama Ingiliffa eegalu ta'us yookaan nama sadarkaa olaanaa jiru dandeettii Ingiliffa dubbachuu isaa akka sadarkaa itti aanutti ce'uuf bu'aa guddaa waan qabuuf hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa jechaa amma gara maloota kanaatti isin dabarsaa jechaadha. Ashama harka fuune Jundii Yuusufiin jedhama. Hojiin kiyya barsiisaa Yuunivarsiitii Odaa Bultumii. Chaanala kanaan wantoota barumsaan wal qabatan kan yeroo ammaatii waliin deemanii fi waan teknoolojii wal qabatan akkasumas akkaataa onlaayinii irraa karaa seera qabeessaan maallaqa itti argachuu danda'amu waan hin dhiyeessuuf namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii tahaa jecha. Namni dandeettii Ingiliffa isaa daran fooyyeffachuu barbaadan maloota ja'an armaan gadii kana tokko tokkoon hojiirra oolchuu qaba jecha. Mee maloota kana waliin haa ilaallu. Malli inni jalqabaa listen and repeat jedhama. Inni kun erga jechoota Ingiliffaa dhaggeeffannee booda deebinee fakkeessuudhaan shaakaluudha jechaadha. Karaan kun karaa Ingiliffa keenya ittiin guddifnu isa ijoodha. Malli kun akkaataa jechoonni itti sagaleeffamu baruudhaaf gahee guddaa qaba. Karaa kana karaaleen ittiin shaakallu keessaa muraasni show yookaan agarsiisa TV Ingiliffaan dabranii kan garaagaraa daawwachuudhaan ta'uu danda'a. Poodkaastiiwwan adda addaa daawwachuudhaan shaakaluu fi viidiyoolee yuutuubii kan Ingiliffaa shaakalee jechaadha. Akka teeknikaa yookaan listen and repeat jedhamu kanaatti jecha tokko akkuma dhageesseen irra deebitee akka dhageessetti dubbachuu yaaluu qabda jechaadha. Yeroo kana xiyyeeffannoon keenya akkaataa sagaleen itti baatuu fi riitimii afaanichaa irratti ta'uu qaba jechaadha. Malli inni lammaffaa speak and speak more jedhama. Akkuma hundi keenya beeknu afaan Ingiliffaa dubbachuu shaakaluun karaa ijoo ittiin dandeettii Ingiliffa keenyaa fooyyessinuudha. Kanaaf hanga dandeenyeen iddoo hundatti carraawwan Ingiliffa nu dubbachiisan uummachuu yaaluu qabna jechaadha. Even ofii keenya waliin haasa'uullee yoo ta'e jechaadha. Fuullee yookaan daawwitii keessatti ofii keenya waliin Ingiliffa shaakaluu dandeenya. Miseensa maatiitii fi hiriyoota keenya kanneen Ingiliffa dubbatan waliin shaakaluu dandeenya. Yookiin immoo haasawa keenya waraabuudhaan deebisnee dhaggeeffachuudhaan iddoo dogongorre deebisnee sirreessuu dandeenya jechuudha. Warri adiin don't be afraid to make mistakes. The more you practice, the better you will get. Akkuma jedhan dogongora sodaachuun akka nuti hin barannee nu taasisa jechaadha. Adaduma shaakala baay'ifnuun dandeettiin dubbachuu keenyas daran guddachaa deema jechaadha. Malli inni sadaffaa build your vocabulary jedhama. Vocabulary keenya ijaaraa deemuu qabnaa jechaadha. Vocabulary baay'ee beekuun irra caalaatti akka namaa walii galluu fi karaa qulqulluu ta'een akka of ibsuu dandeenyuuf nu gargaara. Vocabulary keenya akka guddatuuf maloonni nuti fayyadamuu qabnu tokkoffaan yeroo hunda dubbisuudhaan kitaabaa fi artikoloota adda addaa ta'us wantoota biraa kan barreeffaman dubbisuun jechoota Ingiliffaa baay'eedhaan akka wal barannuuf nu gargaara jechaadha. Inni lammaffaa kan ittiin vocabulary keenya gabbifannu yeroo dubbifnu jechoota haarayaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan vocabulary keenya bal'isuu qabna jechaadha. Inni sadaffaa play word games jedhama. Geemii adda addaa kan jechoota nu barsiisan waan jiraniif fayyadamuudhaan vocabulary irratti chaalenjiif godhuu qabna jechaadha. Malli afraffaan focus on grammar jedhama. Grammaraaf xiyyeeffannoo kennuudha. Xiyyeeffannoon keenya guddaan dubbachuu haa ta'u malee grammar irrattis hubannoo qabaachuun barbaachisaadha jechaadha. Kun immoo wantoota akka seerota bu'uuraa giraamaraa beekuu, teensiiwwan yookaan yoomisa bu'uuraa beekuu, sentence structure, caasaalee himaatii fi punctuationii fa'aa of keessaa qaba jechaadha. Kun immoo dandeettii salphaatti afaan Ingiliffaa waliigaluu irratti nu gargaara jechaadha. Malli shanaffaa find a language exchange partner jedhama. Yoo danda'ame nama Ingiliffa qofa dubbatu barbaannee itti hiriyoomuudha jechaadha. Kun immoo nama Ingiliffa dubbatuu fi afaan dhalootaa kee barachuuf fedhii qabu jechuudha. Ati kan isaa yeroo shaakaltu inni immoo kan kee shaakala jechaadha. Gama kanaan weebsaayitootaa fi aappiiwwan baay'ee language exchange partner waan jiraniif kanneen fayyadamuu qabna jechaadha. Malli jahaffaa recall yourself yeroo haasofnu if waraabnee deebisnee dhaggeeffachuudhaan iddoo fooyyessuu barbaannu nootii qabachuudhaan sirreessuu danda'uu qabna jechaadha. Asirratti soofteera akka Google Voice Typing fa'aa fayyadamuudhaan iddoo sirreessuu barbaadan salphaatti addaan baafachuun ni danda'ama. Malli torbaffaa practice in different situations. Haalota adda addaa keessatti Ingiliffa dubbachuu shaakaluu qabna. Fakkeenyaaf yeroo reestooraantii yookaan kaaffee deemnee nyaata ajajannu ta'uu danda'a. Iddoo hojiitti warra waliin hojjennu waliin yeroo ta'uu danda'a. Yeroo karaa deemnu kallattiiwwan adda addaa Ingiliffaan gaafachuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Walumaa galatti maloonni torban dandeettii Ingiliffa keenya ittiin guddifnu kana fakkaatu. Dhumarratti gorsiin qabu obsa qabaachuu fi milkaa'ina xixiqqoo nu qunnaman celebrate godhaa deemuu qabna jechaadha. Egaa dhaggeeffachuudhaan, dubbachuudhaan, vocabulary gabbifachuudhaan, grammar irratti xiyyeeffachuudhaan, hiriyaa waliin shaakallu barbaaddachuudhaan
waraabnee deebisnee gamaggamuu fi haalota adda addaa keessatti shaakaluudhaan dandeettii Ingiliffa keenyaa gara sadarkaa itti aanutti guddifachuun nurra jira jechaa kanarraa kanuma kan keenyas oluma.